Oromia Media Network Studio Gaf Africa Roduten Tarobi Watabaji Gaf Toko Barkum Lamafdidam Lamatreyen Nigeria Angafot Sani Keza Bio Tamba Africa Sadenje Chun Kenya Ethiopia Somalia Rabel Ladot Million Sadituk Ajawul Khafit Honge Yaddo Bela Tadufu Godin Ilu Abbaborat If Jimma Draga God Faidan Sosobo Dirkesi Sani Warana Tirilsun Itfufejrachu Alabemi Welisa Oromo Hachalu Hunde Sabon Samal Malisa Jedo Ethiopia Khisa Gabaya Music Adunya Dursar Gamur Rakhay Galame Dink Sisu Africa Ragalmau TPLF Try Machajrachu Motumman Biltigina Shabia Bakwe Devisenov Marine Ararale Wayane Pipi Duty Fufukovadontane American M Ibdokov Afurtamilama High Mobility Artillery Rocket System Double Higar Guards Meshale Warana $1 million Ibturbaj al Ukraine Farjom Fasantimna Bakkeewwan tamsaasa keenya dhaqqabu marattuu warri nu hordoftan ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Hongeen Afrikaa haga ammaatti biyyoota Kenya, Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa beelada miliyoona 3.6 fixu jaarmiyaaleen ragaa qilleensaa fi gargaarsa namoomaa ibsa waloo baasaniin beeksisan. Hongee dheeraa hordofee Afrikaatti beelli yaaddoo ta'aa akka jiru Fewsnet yookiin Famine Early Warning System jaarmiyaan jedhamus beeksiseeti jira. Gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Jijjiiramni qilleensaa balaafamaan saffisaan waqtiilee baay'ee walittaanan keessa kutaa Somaaliyaa hunda lafa goggogaa fi walakkaan goggogaa Keniyaa akkanumas Itoophiyaatti kutaalee oomisha arfaasaatiin beekamnittii fi naannoo horsiisee bulaa bahaa fi kibba biyyattiitti mul'ate waggoota kurnan afran darbaniif bifa mul'ateen beekneen mul'ate. Waqtiiwwan roobaa afran rooba malee dabran kun waggoota 40 dabranitti mul'ateen beekuu jedhu meteorolojistoonni. Ogeeyyiin ragaa qilleensaa ammas kan jechaa jiran ji'oota Kolessa fi sadaasa ittaanan bakkeewwan kanneenitti roobni homaatu akka hin jiraanne yaaddoo qabatamaatu jira. Kun immoo rakkoo namoomaa amma mul'achaa jiru ittuu akka meessu raagamee jira. Ji'oonni silaa roobni itti eegamaa ture bitootessaa fi ebla dabranillee roobni xab jechuu miti caalattuu gogiinsi hammaataa ji'oota keessatti mul'ate jedhu meteorolojistoonni. Rakkoon kun jiruu namootaa kan gaaga'e yoo ta'u rakkoo midhaan nyaataa bishaanii fi nyaata madaalawaa hamaa fidee jira. Hongee Afrikaa kana keessatti miilana mul'ateen beeladoonni miliyoona 3.6 dhumuu isaanii meteorolojistoonni fi dhaabbileen gargaarsaa himanii jiru. Beeladoota kanneen keessaa miliyoonni 2.100 kan Itoophiyaa, miliyoonni 1 fi miliyoonni walakkaan kan Keniyaati. Hongeen tun akkaan kan ubdee kutaalee Somaaliyaa keessatti immoo erga walakkeessa bara faranjootaa 2021 as qofa beeladoota jiran 3 keessaa tokko du'ee jira. Namoonni miliyoona 1 caalan Somaaliyaa fi kibba Itoophiyaa irraa hongee tanaan buqqaanii jiru. Hanqina bishaanii jiruun hoo'i akka ammaatu kun immoo ji'oota bajjii amma hanga fulbaana dhufuutti gogiinsa akka itti fufsiisu raagameeti jira. Lafti diriiraan ammallee haala qilleensaa balaafamaa jala kan jiru yoo ta'u dhumaatiin beeladaa fi buqqaatiin namootaa akka itti fufu raagni ni agarsiisa. Naannoowwan oomisha midhaanii ammallee rooba gahaa jedhamu gadi argatu. Kun namni midhaan argachuuf gabaa irratti akka hirkatu godha. Kana hordofee sababa gatii midhaan nyaataa dabaluuf maatiin hedduun hanqina midhaan nyaataaf akka saaxilaman godha. Ammaan tana biyyoota Itoophiyaa, Keniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni beela muddaa yookiin acute hungeriif saaxilaman miliyoona 16,700 yoo ta'an fulbaana dhufu miliyoona 20 akka ta'an tilmaamama. Hongeen tun unkurama kutaalee addunyaa garaagaraatti mudateen walirra dhufuun gargaarsi namoomaa quubsaan akka hin dhaqqabne godhee jira. Roobaa fi jiidhinsa ilaalchisee dhiyootti abdiin hin jiru. Haalli kun ji'oota baay'ee fuuldura keenya jiran keessattis hammaachaa waan deemuuf haga walakkeessa bara faranjootaa 2023tti wabii midhaan nyaataa irratti balaa hamaa qabaata jedhamee yaaddoo guddaa uumee jira. Gargaarsi hatattamaa godhamee lubbuu namaa baraaruun yoo hin danda'amne hongeen beelada harcaasaa ba'e Afrikaatti nama hedduu fixuu akka danda'u sodaatamee jira. Gargaarsi hanga ammaa namaa fi beelada Afrikaatti baraaruuf godhamaa jiru rakkina kana kan gitu miti jedhamee jira.
Godina Shawaa Naaliban Cuqqaalatti kibxata kaleessaa jechuunis caamsa 31 bara 2022 waraanni mootummaa qonnaan bultoota 3 ajjeesuu torba immoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxiluu jiraattonni OMN itti himan. Ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa hojjaa dure jedhamutti haleellaa guyyaa kaleessaa baneeni miidhaa kana kan dhaqqabsiise waraanni mootummaa. Haleellaa waraana mootummaa kana dura qonnaan bultoota gandoota aanichaa akka Dagalagalaa Jiddaa, Odaa Jiddaa fi Ilmoo Cuqqaalaatiif xaa'oon akka hin raabsamne caasaan aanichaa murteessuu hordofee komiin qonnaan bultoota irraa ka'aa ture jedhu qonnaan bultoonni achirraa dubbifne. Akka warri aanicha bulchan jedhanitti gandoonni kunneen gandoota waraana bilisummaa Oromootiif da'oo waan ta'aniif xaa'oo fi sanyii filatamaan hin maluuf jedhame. Kana hordofee komiin qonnaan bultoota irraa ka'uusaa kabare bulchiinsi aanichaa waraana erguudhaan haleellaa jedhame kana raawwate. Haleellaa kaleessa ganama sa'a 3 hanga 6 gidduutti ganda Ilmoo Cuqqaalaa kana keessatti raawwatameen obbo Badhoo Ondoshaa, obbo Hausoo Fayyisaa fi qonnaan bulaa sadaffaan ammatti maqaan isaa adda hin baane ajjeefamanii jiru. Namoonni nagaa torba immoo miidhamanii jiru. Haleellaa kana boodas waraanni kun magaalaa baadiyyaa gabaa hojja dureetti suuqii cabsuudhaan qabeenyaa fi maallaqaa jiraattotaa saamee jira. Gandoota maqaan isaanii eerame keessa ammallee waraanni uummata nagaa goolaa ka jiru yoo ta'u ummanni gandoota ollaatti buqqaa jira jedhu jiraattonni. Godina Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaatti dargaggoota faayidaan sossobuu fi dirqisiisuun waraanaa fi hiriirsisuun itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bureetti dabballoonni mootummaa dargaggoota dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa eebbifamanii fi kan biroo walitti qabuudhaan isin yoo deemtan qondaalota waraanaa taatu xiyyaara balaliistu malee dirree lolaa hin dhaqxan jechuudhaan abdii qabatamaa hin taane dargaggoota sossobuudhaan waraanatti oofaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Yuun Ingidaa gabaasa dabataa qaba. Ilmaan Oromoo kuma dhibbootaan lakkaaman kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa funaanuun leenjii waraanaa gahaa malee waraana hiikan qabnee firiirsuun kan ficcisiise mootummaan Biltsiginnaa tibbanas dargaggoota dirree waraanaatti oofuuf galmeetti jiraachuu odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garaagaraatti OMN qaqqabe ni mul'isa. Iddoowwan adeemsi dargaggoo waraanaa firiirsuu bal'inaan keessatti mul'ataa jira jedhaman keessaa immoo godinaaleen Iluu Abbaa Boorii fi Jimmaa ni eeramu. Dabballoonni mootummaa godinaalee kanneenitti dargaggoota sossobuu fi dirqisiisuun waraanaaf galmeessaa jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN himaniiru. Aanaalee godina Iluu Abbaa Boor marattuu dargaggoonni waraanatti akka dabalamaniif sossobuun galmeessuu fi dirqiin qabanii gara waraanaatti oofuun bal'inaan mul'ataa jedhu jiraataan aanaa Bureetii OMN'f yaada kennan. Gochichi keessumaa dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraatti eebbifamuun hojii dhabanii ta'an irratti fuulleffateera. Barattoonni qabxii seensa dhaabbilee barnootaa olaanoo dhabanii fi ilmaan hiyyeeyyii madda galii hin qabnes waadaa sobaan sossobamanii waraana kanaaf hiriirfamaa jiraachuu dubbatu. Caalaan isaa barattoota digirii fixanii hojii dhabdummaa mana ta'an kan ministeera nageenyaallee deemanii achis faayidaa dhabnaan irraa deebi'antu jiranii digiriidhaan kan barumsa fixanii mana ta'anii jiran. Sunneen kan fudhatanii kan galmeessanii fuudhanii deemaa jiranii. Qondaala waraanaa taatu aangoo fudhattuu biyyi kan keessanii suntu hoogganaa namoonni waraanatti hedduun dhumanii waan jiraniif suntu hoogganaa waraanaa daayirektii gatii barumsa qabdaniif isiniin hoogganamaa jedhaniiti haalusineeshinii yookiin waanuma jirreen sossobaa jiran ijoolleen gatii diddee caakkaatti baqataa turte. Amma olaatti baay'ee dargaggoon baratee fixee yuunivarsiitii jira bahee 12 fixee taa'u hundiyyuu hangalmaa hedduu jira. Dirqisiisuun iddoo takka hin mul'ata. Dargaggoota baadiyyaa kana walgahii shanee walgahiidhaan jedhanii walitti qabaniiti achirratti itti marsanii qabuudhaaf akka yaadan waan akkasii kana. Isin barattanii digirii baattanii taa'uun isin irra hin jiraatu yoo deemtan paayileetii taatanii xiyyaara balaliistuu yaadni jedhu kan dargaggoota kanattiin sossobaa jiran keessaa tokko ta'uu himan maddeen odeeffannoo OMN. Isaan kaaniin ammoo qondaala waraanaa taatu ajajaa dhibbaa taatu miindaa gaariitti isiniif kaffalamaa jechuun waadaa sobaan sossobaa jiraachuu himan. Waadaan seename kun hunduu waadaa dharaatii jedha. Dhalattoonni Oromoo hedduun kanaan duras aanichaa bifa wal fakkaatuun sossobamanii gara mooraa waraanaatti ergamu leenjii gahaa osoo hin argatin waraana hiikan qabneef hiriirfamanii dirree waraanaatti dhumuu kan himan jiraataan aanaa Buree kun naannoo keenya qofaa namoonni 5 dirree waraanaatti du'uun mirkanaa'eeraa jedhan. Warri kaabinee ajandaa tooppikii yookiin mata duree jijjiiranii al takka paayileeta taatu jedhuun al takka immoo qondaala waraanaa ajajaa dhibbaa taatanii barumsa qabaachuu baattanii dorgommii fixanii naan qondaala waraanaa taatanii jedhamaanii jira.
Ana hunda keessanii jira garuu maqaa kanaan miti iddoo takkatti paayileetii daataa iddoo takkatti waldaan waraanaa daataa iddoo takkatti immoo hojii maaf hin barbaanne jedhaniitti galmeesseeran aanaa hundatti waliin fakkaatu tirendiin yookiin immoo akka jedhutti galmeesseeran iddoo hundatti waliin fakkaatu. Kanarra kan jiru poolisii federaalaa taatu jedhaniitti poolisiin federaalaa immoo soojariin yookiin amminni waraanatti kan inni itti waraanatti hirmaatu persentiin isaa jechuudha waan ta'eef jedhanii ijoollee hedduu fuudhanii deemanii jiranii kan lubbuudhaan du'es ni jira. Amma immoo sana ijoolleen hundi gatii dhageessee koo wal qabachiisanii jiraniif wanti jijjiiranii jiran amma paayileetummaa fi hoogganan ajajaa dhibbaa taatanii. Warra duraa humna addaa deeman keessa humna addaa jedhamanii deeman keessa namni kan du'u jira himame nama shanii ol deemna akka naannoo keenyaatti. Adeemsa dargaggoo aanichaa waadaa sobaa fi dirqiin waraanaa firiirsuuf deemamu ilaalchisuun komii hawaasarraa dhiyaate irratti deebii akka kennaniif bulchaa aanaa Buree obbo Darajjee Kabbadaa fi kantiibaa magaalaa Sibboo obbo Marshaa Mokononitti bilbiluus deebii kennuuf fayyamamoo hin taane. Dabballoonni aanichaa waadaa sobaa fi dirqiin dhalattoota Oromoo gara waraanaatti oofaa jiran kun yaada mootummaa mormuun hin danda'amu jedhuun dargaggoota humnaan waraanatti oofuuf dhaadataa jiraachuu nama adeemsa isaanii morme akka diinaatti ilaaluun dhiibbaa garaagaraa irraan gahaa jiraachuu odeeffanneerra. Gochi kun godina Jimmaa aanaalee garaagaraattis bifoon wal fakkaatuun raawwatamaa jiraachuu jiraattota godinichaarraa odeeffanneerra. Kanaan dura godinichaa dargaggoon kumaatamaan lakkaaman gariin faayidaan gariin abdii qabatamaa hin taaneen sossobamanii gariin ammoo dirqiidhaan gara waraanaatti oofamaa turaniiru kan jedhan jiraataan aanaa Geeraatii dubbifne dargaggoon kunniin hedduun isaanii dirree waraanaatti dhumaniiru maatiin gaddarra jiru jedhan. Isaan bifa kanaan dhumaniif maatiin isaaniillee osoo gadda hin fixatin dabballoonni biltsiginnaa ganda gandarraa nama kudhan gara waraanaatti erguuf dargaggoo adamsaa jiraachuu himan. Isaan dhiyeessuu dadhaban aangoo isaanii irraa kaafamuu kan jedhan madda odeeffannoo keenya sababa kanaaf tooftaa maallaqaa fi faayidaan sossobuu akkasumas dirqisiisuun waraanaaf galmeessuu fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Dargaggoon Oromoo kan darbe irraa barachuun waraana hiika hin qabneef hiriiruu irraa of qusachuu akka qabus dhaaman. Albamni muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhamu Itoophiyaa keessaa gabaa muuziqaa addunyaa irratti dursuudhaan galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmaa'uuf jedhame. Albama Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhu galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmeessuudhaaf adeemsi jalqabamee jiraachuu Hundeessaa fi hojii gaggeessaan galmee dinqisiisoo Afrikaa obbo Ashannaa fi Alamuu himuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Dhaabbanni isaanii hanga yoonaatti riikardiiwwan 14 galmeessee jiraachuu himan obbo Ashannaafiin. Albamni Haacaaluu kun yeroo ba'utti gulantaa gurgurtaa idil addunyaa irratti gurgurtaadhaan riikardii qabatee turuunsaa ni yaadatama. Gabateewwan gurgurtaa muuziqaa Ameerikaa, ka Ingiliz, ka Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa dursuudhaan to'atee ture. Kun gabaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti waan takka argamee dhagahamee hin beeknedha. Kanaafuu yeroo dhiyootti goota yeroo hundaa kanaaf albamni isaa guyyaa tokkoon riikardii olaanaa galmeessuu isaatiif galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmeessisnee beekamtii ni kenninaaf jedhan obbo Ashannaafiin turtii BBC waliin godhaniin. Haleellaa humnooti Eritiriyaa bifa haarawaan irratti banan jedhee lubbuun namoota nagaa dabruu fi qabeenyi barbadaa'u mootummaan Tigraay himeeti jira. Dhimma kana ilaalchisuun garee Asmaraa irraa deebiin kennamte jiraachuu baattus mootummaan federaalaa injifannoo loltooti Eritiriyaa TPLF irratti argatan dhaadessuudhaan BBC kutaa afaan Amaariffaatti himee jira. Garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo waliin wal lolaa kan ture mootummaan Biltsiginnaa TPLF waliin addatti nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu isaatu odeeffama. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Maqaleetti Abiy Ahmedii fi gareen TPLF immoo Abuja Naayijeeriyaatti wal arganii mari'achuu kan agarsiisan gabaasaaleen tokko tokko waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa kana keessatti hirmaachuu dhabuun yaaddoo biraati jedhu. Guyyoo Ariyoo maddeen garaagaraa irraa waan odeessu qaba. Eritrea had promised to leave when Ethiopian forces were able to control the border. Dubbi waraan kaab Itoophiyaa uummata biyya keessa jaanjessuuf warra daawwati muraatessuun akkuma tufuftee jirti. Mootummaan federaala dhukaas gamtokkee dhaabuuf gargaarsa namooma bana godhuu TPLF immoo gargaarsa gammaa jirdiqqa ta'uuf uummati isaanii beelaan dhuma bulti dhiyootas watwaataa turani. Hataa tuuti garuu walakka jicaamsa kanarra jalqabuun gargaarsi Finfinnee irra ka'ee Maqalee seendachaan dabalaa dhufuu dhaabbileen gargaarsa
namooma addunyaa ragabaat waraan kan oowwisu qofa dontaane yak namooma Tigraay keessa godhama ture maqaan isii addu dureen kayaaman faannoon Amaara mootummaa deebite walti dhukaasu irratti argamte TPLF fi Shaabiyaan biltsiginaa faannoon ammaan tan jabeessanii walimachuu jiru በአየርም እየቀጠቀጠችኝ ነው ከምድር ገጽ ሊያጠፉን ነው ብሎ ሲሉ እንደነበረ ታውቃላችሁ mootummaan Tigraay Shaabiyaan qawwee gugurdoo 23 caaltina darbatte manneen barnootaatiif bu'uuraalee misoomaalee na jala barbadeessu nam tokko jeeftee 18 na jala madeessi jechuun himaad nulleen ofirratti suuf tarkaaffi fudhanne jirka jedhu qondaalli mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa waraan Eertiraa kalaakobsaa muummeen qabne barbadeessin jechuun Tiwiitar irra barreesse mootummaan Isaayyaas Afewerqi dhimma kan ilaalchisuun agoduun tun qophooftu cuqculuqin jenne tajaajil ኮሚኒኬሽን mootummaa biltsiginaa bakka bu'ee dubbatee በአየርም እየቀጠቀጠችኝ ነው ከምድር ገጽ ሊያጠፉን ነው ብሎ ሲሉ እንደነበረ ታውቃላችሁ TPLF asmaraa waltunu naquuf akkan taate jalan suufina kajer dubbi himaa mootummaa federaala laggasatullu loltooti Shaabiyaa waraan TPLF irratti injifannoo boonsa galmeessu si BBC'ti waraanni biyyollaa tokko daanga hange qaxxaamure haleella raawwate jennaan birmaddummaa biyyisuni cabsu taate mootummaan Abiy Ahmad immoo loltoota Eertiraaf Soomaliyaa daboo yaammachuun TPLF lolaa waan tureef TDF caala Shaabiyaa Tigraay caala Eertiraa firoomfachuun isa mirkantaati taatullee ammoo Itoophiyaan biyyollaa bakka buute haleella daangasii keessa godhameef injifannoo Shaabiyaa labsuun isii ceera fokkoo yaad fayyadamtoota miidiyaa hawaasa turan wamtaa teefuduub yaaliin dippiloomaasii ta Abiyyiif Dabratsiyoon jidduutti addunyaan godha turteefitti jirte sadarkaa abdachiisar dhaqqabusii dubbatama ergamaan adda gamtaa Afrikaa Chief Olusegun Maatiyoo Obasanjoo warra lamaan jidduun naga buusuuf ammallee Tigraay turee jedhu odeeffannoon qulqullaa'iniin biltsiginnaaf TPLF Obasanjoon fa Naajeeriyaa abuyyaa dhiyootan kortaa'ulle miidiyaaleen gabaasan waraan mootummaa PPD finciltoota biyyattii lam jechuun TDF waraan bilisummaa Oromoo wobo jidduu godhama jiruun qaamoleen idil addunyaa harki caala TPLF irra xiyyeeffachuu hojjetanii mul'ata xumur wagga dabree firummaa jaarrachuu ifka godha woboof TPLF sirni biltsiginnaa hankalchaan diiguun ala waliigaltee siyaasaa bal'oo qabaachuu isaanii waaquma beek amma garuu Dabratsiyoon faan adoo waraan bilisummaa Oromoo yookaan jaalmarrofan hirmaachisin kallattiif al kallattiitiin biltsiginnaa waliin marii seenuu yaaddoomtee jedhan biltsiginnaan sababa malee gargaarsa namoom Tigraay deembanan tolcheen TPLF aga magaal Dabrasiinaaf Dabra biraan daawwii fakkini maleen namumun darra gabaa Obasanjoon immoo hadha dubartiitii fi mitxama qalee deddeebi'u bulchaan biltsiginnaa guddayyaan Abiy Ahmad Ali dheeraa TPLF waliin marii araaraa woborratti opereeshin haaraa waqti labsu Dabratsiyoon faan afaan qabachuun shakkii uumtee jedhan have signed an agreement to form an alliance against Prime Minister Abiy Ahmed. Paartiin uummata Affaar uummanni naannichaa sababa waraanaa qaala'insa jireenyaa malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa naannichatti dagaageen dararama hammaataaf saaxilamee jiraachuu ibse. Koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa yaa'ii guyyoota 3f Samaraatti taa'een dhimmoota addatti naannicha laallatanii fi dhimma waliigalaa biyyaa irratti bal'inaan mari'achuun ibsa baaseen ummanni Affaar keessumaa waraana naannichatti gaggeeffamaa tureen walqabatee addatti gatii malee kaffaluuf dirqamee jira jedhe. Sarbama mirgoota namoomaa fi yakka waraanaa lola naannichatti gaggeeffamaa tureen walqabatee ummaticha irratti raawwatameen cinatti ummanni danuun qe'ee ofiirraa buqqaafamuu nagaarraattuu dirreerra faca'ee rakkoorra jiraachuu himee jira. Mootummaan ummata rakkoo ulfaataa keessa jiru kanaaf xiyyeeffannoo malu kennuun balaa jalaa baraaruu akka qabuus waamicha godhee jira. Miidhaa sababa waraanaa fi walitti bu'iinsa mudate kanaan cinatti Affaar malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa badaatiin miidhamaa jiraachuu ibse paartichi. Qondaalonni mootummaa naannichaa gocha keessatti bal'inaan qooda fudhataa jiraachuu seeree jira. Naannicha keessatti rakkoon bishaanii sadarkaa olaanaan mudatee jiraachuu ibsuun aangawoonni mootummaa tajaajila bishaanii uummata irraa kutanii daldala bishaanii irratti bobba'uun gochaa seenaan hin daganne raawwataa jiru jedhe. Saamichi humnoota mootummaan hawaasicha irratti raawwatamuu sammaatee jira. Rakkoo biyyattiin akka waliigalaatti keessa jirtuuf bu'uurri mariin rakkoo jiru furuu dadhabuudha kan jedhu paartichi mariin amanamaan iftoomina qabuu fi haqarratti hundaa'e qaama mara hirmaachisuun gaggeeffamuu qaba jedhee jira. Marii biyyoolessaa qopheessuuf jechuun adeemsi deemaa jiru garuu kan rakkoo biyyattii furu akka hin taane ibsee jira. Koomishiniin hundaa'e ulaagaalee bu'uuraalee kan
hinguunne ta'uu ibsee mariin haala kanaan qophaa'u rakkoo furuuf hin danda'u nuti irratti hirmaachuuf kan rakkannu ta'uu ibsinaa jedhe paartiin uummata Affaar. Odeessa maddeen alaatiin goolamnaa ji'a eblaa keessa misaayilota abidda tufan baalistik misaayil jedhamtu oomishuu kan beeksifte Raashiyaan diinonni Kremlin nutti kijibuu dura lama yaaduu qabdan jechuun akeekkachiisuu isaanii hordofee Ukraine Ameerikaa dabalatee deeggartoota isheetiif gaaffii meeshaa waraanaa naaf ergaa jedhu dhiyeessitee turte. Ukraine dimokiraatoftuu waan taateef of dandeessee walabummaa ofii akka tikfattu barbaannaa kan jette Ameerikaan Rokeettii ammayyaa M142 dabalatee gargaarsa $1 miliyoona 700 caalu mirkaneessitee jirti. Gaazexaa Ameerikaa beekamaa New York Times irratti dhimma kana ilaalchisuun kan barreessan President Biden Ukraine karoora dachee Moscow haleeluu waan hin qabneef meeshaalee kana gumaachineef jechuun ibsanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa bal'aa qaba. US says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine. America rocket gugurda Ukraine Russia ofirra dhoortuun erguuf beeksifte. Waraan Moscow keef jidduu godhama jiruun President Putin fi Zelensky agammaan tanaallee wal tajaajiluu jiru. Dhiyeera keessa nam 1540 nadhee yookaan aawwan 1114 dubartoo 93 dabalate lammiileen nagaa 10,000 dhiyaatu waraan Russiaatiin dhumuu gabaasi koomishinii olaana mirga namooma kadhaabbat biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation gabaasa baasee mirkanees misaayil guddaya ardi tokkirra gara ardi biraatti niqaa'ee firee nama lafirra balleessuu danda'a jedhamjii eblakee koomishti Moscow intercontinental ballistic missile qaba dubbi keessa ilaalladha jechuun akeekachiisuun isiin yaadatama. Sarmaint missile maqa jaalala seexan lammeessoo jedhamuun kabeekame biddi Raashiyaa hunkuuta kaabilix biyyattii Pelesiska ginnisun odol kamaschaka hagda qabu kilometer kumja jechuun maayil 3,700 huruphaachuusaa miidiyaaleen biyyattii ilaan arginee jedhu. Raashiyaa waraa Ukraine kan itti qophaa'aan turteef sibiil arba fakkaat kan oomishuu warlixan dinqeene garuu saati dubbiin itti jajjabaatti addunyaan dhiibba jajjabdu jalgalti kanatti bidda akkas agarsiisuu Raashiyaa Ukraine caala Ameerika dallansiif qaawwe gostana tan armaan dur gurba Kim Jong-un jedhanii qofatoomi. Taayisatuun duub waasoon 17 jedhamte akkeen namadii barkum lamaaf 20 keeka kalaqamti yoo taatu ardi tokkirra ardi biraatti inni quufumni qabaachuu qofa don taane guddin qaamisiitiinuu qorattoota jaabsiifachuun irra dubbachaa turan. Awwe gugurdayyo Raashiyaatiif haleella cibraan Soviyeet uummata sarara galgalaaf ganam godha jirtu waan yaadda fakkaatu dureen keef Zelensky narratti hin daawwatinaa laawweef ilmooleenaaf gumaacha jechuun warri lixaatiif Ameerikaallee gaafi biydiqitti ba'a Awurooppaa tanaaf durse deebii kakeen dhiirsi jeel Aab Baayiden Jr. Qawwe guddayyo furguggaatu lafa goorratti adda baafte haleelu dandeetti jedhamtu Ukraine firguuf murteessuusa Aljaziiraan gabaas. Ameerikaan Mandur Ukraine if meeshaal akkana kan kennu akka sodaatti ilaalaa turte keef qawwe tana fayyadamte magaalota yookaan diroota Moscow gooluu dandeettiin soda qaraati. Amma garuu President Biden barreeffam har'a roobi gaazexaa Ameerikaa beekama New York Times irra qoreen Ukraine umni mariif dirqisiisuu horachuu waraan kanaaf furmaat dippiloomaasii waan taateef meesha kan gumaachinee jedhe. 20 million rounds of ammunition. It includes 800 anti-aircraft systems. Meeshaaleen amma Ameerikaan arjoomtu kun lakkoofsaan agam akka taatu wanni jedham jiraachuu baattus rookeetti ammayyawaa M142 high mobility artillery rocket system dabalate District of Columbia yookaan DC shimal Puutii Ukraine irra qolattuun edurgee fi jedhan. Meeshaaleen kun kiiloomeetira 70 irratti ibidda alaphaa'uun bakka barbaadan rukutuu danda'u. Qawwe agammaatti Ukraine ittiin loluu jirtu cufayyuu caalte bakka fedhe xiyyeeffate goobsuuf humni qabaachuu isaatii meeshaalee Raashiyaa lafa daruu jedhan. Puppet Master Grey Cardinal yookaan Vladimir Puutiniif bowwoo mataa ta'uu dandeettii jedhe. I hope no one will cross Russia's red line. Ukraine akkisiin laf Raashiyaa Moskowaatiin barbaannu. Zelenskiin of ittisuuf malee fedhii akkas akka hin qabne waan barreef qawwetan kennineef kajarjoo'ee baada. Meeshaalee waraana har
United States keebiif gumaachan kun qaam deeggars $1 miiliyoon 700 jechuusaanii gabaasoti manadii yookaan White House keessa ba'an mirkaneessu. Vladimir Putin, Ipitezi Potex, Potier Put, Puppet Masters, Volodia, Grey Cardinal, Vova, Blatova, Pale Muzif, Agarios Kindabalate Makamaso, Hudadolin Kayaman Basasan, Umri Torbatama from Putin, American Angorana from Kolchov Karor Kabjachunimat, Ukraine be Democrat of Dandete, Walabumasiak, Tuftibarban, Malete, so Putin Radimin Kamnon, Yad Pentagonit, Biden illee barreeffama isaa New York Times har'a qoreen wamkan mirkaneessee jedhan. Using anti-aircraft weapons like the US-made Stinger against low-flying helicopters. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jirra waan wajjin turtaniif ulfaadhaas ni jenna.